Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafuuni hordoftoota tiyya har'a wanti qabadhee isin dhufe keessattuu fayyadamtoota imo fi fayyadamtoota messengerii jechuudha. Obboleeyyan kiyya imo keenya namni tokko nu xalafee jira, iccitii keenya nu hordofaa jira, akkasuma yoo nu hordofaa jiraate akkamiin beekuu dandeenya? Eega beekne immoo akkam goonee irratti gubuu dandeenya? Kana qabadhee isin dhufe jechuudha. Obboleeyyan kiyya yoo sa'aatiin na qaqqabsiisa kan messengerii isin qaqqabsiisa waan na qaqqabsiisuu baate immoo paartituu godhee isin argisiisa. Kanaafuu har'a wantuma imo isin argisiisa keessattuu warroonni fayyadamtoonni imo waan kana sirriitti ofirraa eeguu qabdan jechuudha. Obboleeyyan kiyya maaliif jennaan namni tokko imo keessan akka isin hin beekne yoo isin xalafe iccitii keessan guutuu isin duuba quba qaba yookaan ni beeka jechuudha. Wantoota akka rikoordii, viidiyoo, suuraa wanta iccitii keessan maatii keessan hiriyaa keessan kam wajjinu hariiroo qabdan guutuu abbaan isin xalafe suni guutumatti haaluma salphaatti wanta iccitii keessanii hunda ni beeka jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa of eeguu dandeessan, akkamitti beekuu dandeessan kanuma isin argisiisuuf obboleeyyan kiyya warri YouTube hin beekne yoo jiraatan TikTok keessa seenaa as keessa seenaa warri fayyadamtoonni TikTokidha. Eegasi gubbamarratti profaayilii kee jalatti kun hojirti bakka kana bakka mallattoo eda'uu kana yoo tuqxan kallattii maani YouTube isin galcha barumsa illee achirraa argattu jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasuma warroonni YouTube kiyyaaf ammoo haarawaa taatan YouTube kiyya asumaan galaati kuno YouTube kiyya isa kana warri agamma subscribe na ingoni like ingoni subscribe naaf godhaa jedha YouTube kiyya isa kana. Okay, obboleeyyan kiyya amma kallattii maan gara imo isin dabarsa jechuudha. Imo keessan keessa akkas jettanii galtu yeroo takkaaf jechuudha. Egaa kana galtanii gara lamaan seenuu dandeessanii bakka profaayiliin keessan jiruu fi jala bakka mallattoo eda'uu yookiin pilaasii kanaan seentan isin bakka mallattoo eda'uu kanaan seena. Okay, achirraa okay jettanii eegasii gadi buutanii jala kanatti more bakka jettu kana okay gootu. Eega moorii tana okay gootanii gubbaarra settingii okay gootu. Amma gadi buutanii gara jalaa kana jechuudha. Account and security ka jettu kanarratti okay gootu. Amma eegasi haala kanattiin isin dhufa jechuudha. Amma sadaffaa irratti ka jirtu kana jechuudha. Manage device ka jettu kanarratti okay gootan jechuudha. Isii tana haala kanattiin jechuudha. Eega haala kanattiin gootanii amma imo keessan eenyutu xalafee asirraan beekuu dandeessan jechuudha. Yoo ammoo isin hin xalafne yookaan namni tokko xalafamee isin hin xalafini asirratti keessan qofa jira. Amma fakkeenya akka tokkoffaarra jiru kuni kan ofii kiyyaatti fayyadamu jawwaala amma harkaa qabu kana jechuudha. A17F kana jechuudha Samsung. Ammoo namnichi na xalafee iccitii kiyya guutuu na hordofaa jiru kun ammoo A750 kana jechuudha 50 fi kana Samsung isa kana na xalafee iccitii kiyya guutuu wanta anasitti fayyadamu hunda isatu iccitii kiyya laalaa jira jechuudha. Abbaan kana ka jalatti argitan kun jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu keessan qofa yoo xalafamuu baate yoo oriijinaalii ta'e namni tokko isin hin xalafin keessan qofa asitti mul'ata jechuudha. Yoo jawwaala lamaan fayyadamaa jiraattan ammoo keessan hin beektu jechuudha. Wanti jawwaala keessaniitiin beekuu dandeessu. Kanaafuu isin xalafamuu hin xalafamne asitti baruu ni dandeessan jechuudha. Amma irratti gubuudhaaf maal gochuu qabdanii abbichuma kana irratti okay gootan jechuudha. Isa irratti okay gootan haala kana jechuudha. Irratti gubdanii gonguma argachuu hin danda'u jechuudha booddee. Okay irratti gubuuf egaa irraa okay gootanii haala kanattiin isin dhufa jechuudha. Abbaa kana irratti gubuuf deemtan jechuudha. SMS kana A750 F Samsung abbaa Galaxy kana irratti jechuudha irratti gubuuf deemtan. Okay amma delete itti gootan jechuudha. Amma haala kanattiin ammas delete gootanii okay amma raayitii ta'ee jira. Eegasi xiqqoo turtanii jechuudha. Achi booda risaalaan takka ni dhufti. Sana ni galchitu jechuudha. Okay anamma ni galcha duwwaa tokko. Haala kanattiin eega galchee kuno amma gonguma delete raayitii naa kenneera. Amma akkuma argaa jirtan kuno ana malee namni tokko bakka kana fayyadamaa hin jiru. Haala kanatti yoo irratti gubdan gonguma namni tokko isin hordofuu hin danda'u. Inni booddee deebi'ee namni sun jechuudha namni isin fayyadaa isin hordofaa jiru suni yoo bilbila harkaa qabaate malee booddee deebi'ee isin wiccitii keessanii arguu hin danda'u isin hordofuu hin danda'u. Haala kanatti irraa fayyadamtanii itti fayyadamu ni dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Itti aansee ammoo wanni isin argisiisu jechuudha asumaanii nama tokko ka bilookii gootan akkamitti hiikuu dandeenya. Waan jettanii fi profaayiliin bakka profaayiliin keessan jiru kana galuu dandeessu bakka profaayilii gubbaa eegasii settingii galuu dandeessu eegasii security ka jedhu kana okay galtu eegasii gaddeemtanii bakka bilookii nama itti gootan yoo bilookoolii keessatti gootan asii hiitu yoo bilooklistii keessatti gootan asii hiitu jechuudha. Fakkeenyaaf akkasuma irra gootan amna bilookii godhe hin qabu. Kanaafuu jechuudha haaluma kana jechuudha irraa hiikuu ni dandeessan jechuudha. Obboleeyyan kiyya barumsa irraa qabadde isin dhufe kanuma YouTube keessa subscribe godhaa waliin dabarsaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.